Ministeerri aadaa fi ispoortii raawwii baatiiwwan jahan darbanii seektaroota itti waamni isaanii ministeerichaaf ta'an kanneen sadarkaa naannolee fi bulchiinsoota magaalotaatti jiru gamaaggameera. Sagantaa gamaaggamaa hojii kanarratti kan argaman ministeera aadaa fi ispoortii aadde Shawut Shaankaa bu'a qabeessummaan ispoortii kan ittiin madaalamu waltajjii ispoortii addunyaa fi naannawaa irratti hirmaachuun jedhanii baatiiwwan jahan darban kanatti akka biyyaatti dirreewwan dorgommii ispoortii adda addaa irratti hirmaachuun meedaaliyaa 89 arganneerra jedhaniiru. የስፖርት ስኬታማነት bu'a qabeessummaan ispoortii kan ittiin madaalamu waltajjii ispoortii idil addunyaa fi naannawaa irratti hirmaachuun meedaaliyaa argamuun madaalama. Baatiiwwan jahan darbanitti sadarkaa idil addunyaatti injifannoo arganneen warqee 19, birrii 27, naasii 38, waliigalaan meedaaliyaa 89 arganneerra. Kun milkaa'ina guddaadha. Gama waliin ga'iinsa bu'uuraalee misoomaa ispoortiin akka biyyaatti qabeenya lafaa hektaara 43 fi 335 ragaa qabiyyee kan qabu qabna. Kunneen bakka oolmaa dargaggootaa fi dirreewwan tapha garaagaraa of keessaa kan qabanidha. Kana keessaa bakki oolmaa dargaggootaa 15,000 fi 60 baatiiwwan jahan darbanitti kanneen ijaaramanidha. Mootummaan misooma ispoortii bu'a qabeessa taasisuuf guddattootaa fi ispoorteessitoota haaraa bakka buusuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu aadde Shawut Shaankaa himaniiru. መንግስታችን የስፖርት ልማት ስኬታማነትን ለማረጋገጥ mootummaan misooma ispoortii bu'a qabeessa taasisuuf guddattootaa fi ispoorteessitoota haaraa bakka buusuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Dirreewwan sadarkaa isaanii eeggatan baay'inaa fi qulqullinaan hojjetamaa jiru. Gama aadaa, artii, kalaqaa fi hambaalee qabeenya dilbii biyyattii beeksisuutiinis akkasumas xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Gama kanaan sadarkaa naannolee fi bulchiinsa magaalotaatti sadarkaan isaa wal haa darbu malee waan gaariitu hojjetame. Hayyoojoon gama keenyaas hanqinootaa fi cimnoota jiran adda baasuun milkaa'ina caalmaaf hojjechuudha. Hirmaattonni gamaggama raawwii baatii jaha kanarratti hirmaatanis baatiiwwan jahan kanatti milkaa'inoonni hedduun gama misooma ispoortii aadaa fi aartiin kan galmaa'an ta'uu dubbataniiru. Naannoleen dorgommii keessa galanii jirani Finfinneerraa muuxannoo adda addaa fudhachaa jirani. Nuti immoo daran wantoota karooraadhaan labsiidhaan hojimaata kenname sana keessatti immoo daran cimsinee hojjechuudhaaf tattaaffii cimaa gochaa jirra. ክልላችን naannoon keenya qabeenya aadaa hedduu qabdi. Sana beeksisuu, kunuunsuu fi eeguun ammoo gahee keenyadha. Baatiiwwan jahan darban kanatti gama kanaan waan hedduu hojjenneerra. Baatiiwwan jahan keessatti hojiiwwan guguddaan hojjetamaa turaniiru. Uummanni keenya gara duudhaa isaatti, aadaa isaatti, safuu isaatti deebi'ee kakatee yakka uumuurraa of qabuu jalqabeera. Gamaggamni raawwii baatii jaha ministeera aadaa fi ispoortii kun haga amajjii bara 2018tti kan itti fufu ta'uu sagantaa ba'e irraa hubachuu dandeenyeerra.